Oromiyaa kiyya. Itti deebina nadii koo eegutak. Nalaga hojjetaa mi? Waan asi gaafa qofa naa deebisi. Tanadii heerumtee isiidha moosii. Isiidha. Tanadiin fuudhee hoo sii moo isiidha? Isiidha gaa. Dhiira fuudhanii dur jirtu namni dhiira fuudha. Fayyaa ta'e. Galatoon. Halammaffaa waan isi gaafadhu. Akkuma namni Suudiidhaa fi biyya Arabaa keessa nama dhiiraa bira galee namni dhiiraa dalagaa nama ergutti ergitamoo firmoo oli qabdan siifisin. Lakki nama biyyaatiis na bira buutiis akka dalaalaatti dalagaa haa. Biyyummaadhaan ala firmoo walitti hin qabdani siifisin. Hin qabne. Mee wallahi. Rabbi wal qabne. Wallahi. Rabbi wal qabnaan jee barbo. Mee wallahi jeeyye. Wallahi si hai. Maal haa maal. Okay. Habibi sina mana ayye. Okay kana aku nama biro. Mujigo tu lubun jirti mi? Maal venjira jirana no erumte. Ayye. Wan aku tu. Ta herumte sira, ta gurban furele ni sira, ta nikah gudumte ni sira, ta biyabat ni sira, lamma fati herumte ni sira. Ammas namni dhugaatii himachuu danda'u fi dhugaatii himatee maqaballeessii takka ammoo yoo inni dogoggora warra haifirraa buusuu danda'u isiidha. Anumaatuma hun gaafadhu si gaafata ummanni haa dhaga'u innillee kufaa haa ta'u itti naa bilbiliti ati isii naa fidi ayyee ati naa gaafadhu immoo. Isa shiree dubbisee hin dhaquu laayivira na jette. Laayivira hin dhufu? Hin dhufu jettee. Suuraan isiitii fi maqaan abbaa isii bal'aa laayivira jira bara haftee dhiiftee waan gootu hin qabdu. Yoo haqa qabaatte akka si haa himattuuf jenna malee nuti Garuu akka gurbaan kun hiikee dhageeffadhu akka gurbaan as taa'u na dhiinjan kun akka hiikee dhibbaa dhibbatti hin beekasiifee nima. Ani ammoo si namanu kaa anillee si namanu ummanni si namanu sababni isaa osoo isin lubbuun Inni asirra taa'aa miti inni kun nama islaamaati mi nama islaamaati nama inni kaa namaa gubbaan irra munjiru dhageeffadhu siifee nima tokkoffaa irratti haadha abbaa isiitiin nikaa godhe haadha abbaa inni siisan nama amantii islaamaa qabu osoo nikaan nama duraa sun irra jiru nikaa gubbaan nikaan godha haadha abbaan anu kana barka gaafii nattaa jiru. Ega khalas gurbaan amma nadiin kun ajandaa barbaada. Mee kun amma innis gubbaa taa'ee dhuguma sana hin hiikne aja'u. Okay qoyo gutakka ate kana diinii kana kakatta. Nini kakadde adibba dibbatti kakadda kun onni ol beekun ani hiikne aja'u amma mantara sana kana taa'ee. Okay kottu nadi takka barreessu kottu mbuyni kottu nadi. Fidoo na bal Oromiyaa fidoo na bal sin guddisaa fidoo na bal. Daf karaa gabaabaa deemnaa. Bani video. Bani nadeti video. Na. Maal jiru dirisa maal jiru? Koi gutak. Nadi ada mana khayti ta durani sanite monineti. Wallahi billahi nikhni so mana kana wajiha sawada barre. Wallahi billahi tallahi ni jaban kiyan. Wallahi billahi tallahi. Haya Oromiyaa wallahi billahi no Oromiyaa ay kakatu betemi khaysa ingartu wallahi billahi sidi koy na dogo inni jarti saati hini ne je kakate mete kakad Oromiyaa hi khaji Qur'aana fiti kabadu jinan baysan wallahi billahi Qur'aana ti dem na kabiro ta wallahi billahi ko faji mete jar sa garti iddu yogal ti aninga lokadum fat dhageeffadhu ishii amma fiduun hin danda'abe gara asirra isii sagalame ayye garuu yoo nefi isatti akka inni hiike yoo ragaan guutuun turfoo isatti. Wallahi billahi tallahi yoo akka inni hiike ragaan guutuun dhufe isa salamaadha isa dhoqqeedha si fuulduratti hin gaddarbee biroo godha. Kijibaan isaa dhala maqaa balleesse hattuudha inni nu gaafas. Kunoo uummata kana fuulduratti sin jaa nama kuma lamarratti hattuu dubartii teenya maqaa balleesse asii booda akka diinaatti ilaalla. Isuma kanaa'u ragaan itti dhufnaan. Dhibbatti akka inni hiike. Dhageeffadhu osoo inni hin hiikin haadha abbaan sun liqaa hin godhu siif nama tokko faaratti. Anis akkasitti nama naa bar. Radda waliin radda waliin qottu jala. Oromiyaa si wajjin jira bar. Gumaanin kiyyeesniyer. Sawwaaka. Ani si wajjin jira bar. Anammoo Oromiyaa wajjin hin jira. Abbaan Islaamaa intalti Islaamaa akkamitti intala niqaa biraa qabdu. Niqaa godha kaja waan siin deeggara. Garuu yoo isin dhuftee dubbattee dubbitan irraa buusuu dandeessidha wanni ngechaa jiru. Ani silleen beeku isalleen beeku eenyumallee miidhuun barbaadu abbaa dhugaa qabu garuu biraan dhaabbadha. Ka kijibe immoo kijibaan isaa gadiin darbaa jechuudha. Haazal qurxil shart. Waliin dawwalu jira gadoo kun gabu dubaatiin koottaa isin lachuu. Laal tokko kunnaan tokko kutee gartanii.
Dabbal nadiinis ragaa fidadhu jiinati. Nadiinis ragaa fidadhu. jalqabaan jeeni baran guyyaa fuudha keetii laal oromiyaa si buusanii jiran misengera yoo si buusanii mucaan geessin dabbal maal minaan misinjaan si malettis nin fida muciyo fidiyo ko ho misengera si dawalamu jiraate dhiisi misengera san oromiyaa laal Oromiyaan kan dabbal. oh Dabbal. oh Oromiyaan bakka inni jirus beekan bilbila kallattii isaatis qaba rakkoon qabu. Hayyee kootu nadhi atillee buutee jirta oromiyaa atillee buutee jirta intala dhalaa yoo waan isin hin qabne irra keessan suuraa isiif duba na keessiftanii baduu hin dandeessan koottaa wali bilbiltanii wal buuftanii isin lachuu koottaa wal dachaa Maa nama galchii jaanii eekmaa galchii maasdabaa. mee Eekmaa nama galchee jala. ekimaan tana tun biyya jirtii mitu maal beekti koottu himaatis Beektuu qabdii galchee gara boota akka tokko jirti. hayyee koottu gali takkaan keessan baduu hin dandeessan koottaa koottu koottaa hundi keessanuu hayi Deebi'ee jira galchiyaa. eenyu deebi'e Nadiin deebi'ee jala jira. okay nadii qoy nin galchaa okay alfiyaa maal jechuu barbaadde maal beektaati Nadi, alfiyaa sin dhagaa nadi. nadii fagaa ba'uu barbaadda isaa hojii wal beektaa Biiftuu teenya jaartii isaa. ati mucaa aada suuraa tanaa wajjin firaa Biiftuu mucoo nu kannee fi teenyaan je. okay gaafa nadii qannatan ni beektaa meeti Nu kannee fi bar. kun walaala kana dhaabbadha oromiyaa kottu haree bosira akkasii bookiftu son kottu oromiyaa takka kanaa barreessi okay muciyyoon tu maal sidaati alfiyaa haati suuraa Nadi, biiftuu moo? Biiftuun taageera kiyyaati warra hirnaati. okay Dura guddattee Ayyee. osoo mana keenya jirtuun laallate nadiin keenya kun mucaan. fayyaa ta'e nadiin isii fuudhee moo hin fuune Fuudhee ilmoo takka irraa qabu intala. okay gaafa inni fuudhu ni kaan fuudhe moo kamii fuudhe Ni kaan fuudhe abbaan ni kaa godhee. abbaan intalaan ni kaa godhee fi miisaaf hayyee hiikee inni afaan isaatiin akka inni hiikee quba qabdaa Ni kne lakkee. hayyee dhageeffadha hundi keessanoo kanumatti okay muciyyoon tun nama lammataa heerumte moo heerumne dhiira biraa Kanaan lolu jiraami. eenyuun ni kaa godhe gaafa sin heerumtu kalamaffaa kana Ana amma dalagaaf illee bakka biraatiin jira karaa baabbilee kanaan jira beektee. hayyee Heerumtee jechuun dalagataaf suutii sana jirti malee heerumtee. Untuk mana kan nabi jirti ati teenyu tijin dabbali dabbal biyyo tanan jin Oh, si Malik Gabadu. Eenyu maqaan Yes. si obboleetti. Isuma sani alfiyaan eenyu jiin deemu. Isi laal isi Allah dubbita kan godhu waan jiru himee fi yoo miti. laal akka mormitanii mi isi yaama Nadi. waan biraatii miti isi Nadi yaama nin deema yoo jiraatu bat. yoo Nadi no diktaatarummaan akkanaan jiru lakki waan si gaafanne ifaaf bilisaan deebista abalu dubbatu nin deema beesii gadhamuutiin akkana Elektiroonik Jiraatu batuu hin danda'u kaan jechuun waan nu beeku himee fi irraa boy dhaabbata. alfiyaa